Ashamaya akkam jirtu fayyadhai naga keessanii maatii Laangaanoo tu jirtu fayya qabdu nagaadha galin rabbi fatau video itti aanu qabadesni dhiyaadheera video itti aanu immoo haala kamiin juicy loomii hojjenna yookaan limonaadii kan jedhamu jechuudha haala kamiin juicy loomii hojjenna kan isinitti argisiisu fedheerra innis maal takka nu barbaachisu loomiin nu barbaachisa sukkaara nu barbaachisa bishaan nu barbaachisa jechuudha bishaan quantity nu barbaachisa ana kasasini jedha yaa haaleetu hojjetamu isinitti argisiisa jechuudha loomiin muranna dursa muranna jechuudha fadha kan bitooti Boda ini Mashini so qabatan mashini sedufu qabatan fayyadamu dandeessan garuu kan barbaachisu cuunfaa loomii juice saadha jechuudha haala kanaan loomii ka waan baay'ee kan barbaachisu takkeen qophaan yoo lama qabu juice saayoo fayyaa argachuu dandeenya qonqollee yookaan nama dhukkubu ta'e Loomeen vitaminii qabdi waan taateef faayidaa qabdi isiniin jedha yaa akka itti hojjennu kan isinitti argisiisaa jechuudha akkasumas isiniin jedha haala kanaan jechuudha kan hojjennu Video kenya warri subscribe godhuudhaan nu deeggaraa like comment share godhati biyyoota keessan biraan nu ga'i yeroo mara wanta faayidaa qabudha kan qabanne dhiyaannu Kanadanya yang dibana sudah. Sama sukar tigona. Sukar mangkasa di tigona. Dan bidana penni dan kita usus nama itu ke destinasi makan ya bishaan adik tigona kan berbaachisu juicer sudah gitu Baik saya karena Kanada jechuudha juicing loomiidhaan kana fakkaata haala kanaan akka video bira qabannee dhiyaanutti nagaan nuuf turaa galatooma